Kebor Multimedia Production. Inni jalqaba irraa maalidha? Akkuma Rasuulli alayhi salaatu wassalaam maal jedhan? Intala diinii qabdu filadhu harki tantee biyyatti haa argamtu jedhaniin. Akkuma san kun nuufillee ni ta'a jechuu hadiisni kun. Jaarsa diinii qabu filachuun dirqama ta'a. Abbaa daa'ima qabu filachuun dirqama ta'a. Abbaa daa'ima kennaa filachuun haqni daa'imna keenya nurraa qabu gaafa heerumne osoo hin taane osoo hin heerumin dura waan daa'imni keenya nurraa barbaadu geeffachuudha. Inni maali? Abbaa san filachuu, abbaa diinii qabu filachuu, abbaa akhlaaqa gaarii qabu filachuu, nama karoora qabu filachuu, nama bilchaataa filachuudha. Nama kanaa filachuun dirqama nurratti ta'a. Abbaa kanaa filachuun dirqama nurratti ta'a. Sababni isaa haati gaarii yoo taate, abbaan gaarii yoo ta'e, sanyii akkaan gaarii ta'etu ilma gaariitu isarraa ba'a. Fakkeenya kana nama gaarii, nama seenaa tokko isinii kaasa. Nama isin hunduu beektan tokko seenaa isaa isinii kaasa. Fakkeenya Dr. Zaakir Naayik ofii isaatii kan dubbate jechuudha. Ofii isaatii kan dubbate maal jedhe yoo jettan ani jedhe gaaf dargaggeessa ture intala fuudhuudhaaf filadhu dubartoota waa afurii filatanii san keessaa inni afuraffaarra jiru diiniidhaaf filachuudha jedhu. Inni afuraffaarra jiru diiniidhaaf filachuudha. An garuu yoo bishooftuu taatee akkaan fokkattuu hin ta'inii tan duniyaa si qabdu yoo taate hin barbaadu kan duniyaa qabdu jedhe. Osoo iyyatti taatee gargaarii irra barbaada jedhe. Sanaafuu ammoo irra wanni inni ilaalate maalidha? Diinii ilaalate jechuudha. Intala tana osoo barbaadu waggaa hedduu gahee jedhe ofii isaatii jedhe. Waggaa hedduu gahee waggaa hedduu booda magaalaa Bunaa jedhamtu keessatti magaalaa Hindirraa fagaattee kan argamtu intala tana argadhee jedhe. Intalli tun gaafaan argadhu daa'ii dubartootaa turte jedhe magaalaa kana keessatti. Daa'ii dubartootaa turte jedhe. Eegasii adeemsa waggaa tokko booda wal fuune jedhe. Gaafa kana eega wal fuune sa'aatii sadii shuuraa wajjin teenna jedhe. Sa'aatii sadii shuuraa wajjin teenna jedhe. Isiin illee dubartoota irra da'waa godhuudhaaf isa wajjin marii taasisan jechuudha. Sa'aatii sagalii akka isiin baatee dubartoota irra da'waa gootuuf hayyama isinii kenna jedhe. Abbaan gaarii, abbaan diinii qabu, namni aqlii qabu, namni karoora qabu, namni kaayoos qabu akkana kunoo. Achiin sa'aatii sagalii isii fi da'waa akka gootuuf dubartoota irra kenne inni mayyuu aangooyyuu kenneef jedhe. Waan akkanaa hojjetaa ture jedhe. Qabxiin ijoon an deemuuf as bira amma naa dhageeffadha. Maal jedhe Dr. Zaakir Naayik? Haati daa'iidha, innis daa'iidha. Abbaanis gaariidha, haatis gaariidha. Sanyii filatamaa lamaan garagaraa yoo walitti finne sanyii daraan filatamaa ta'etu argama jechuudha jidduu waan kanaati. Sanyii filatamaa garagaraa lamaan yoo walitti finne sanyii daraan filatamaa ta'etu jidduu isaa kanaan nu argama. Akkuma san Dr. Zaakir Naayik maal jedhe? Ilmi kiyya sa'aatii kanatti ilmi kiyya waan gurgurtaa afuriin na caalaa jedhee hima. Argitanii? Waan gurgurtaa afuriin na caalaa jedhe sa'aatii kana jechuudha. Innis waan gaarii ta'e haadha gaarii filateef, waan kaayyoo qabaate haadha kaayyoo qabdu filateef jecha ilmi gaarii isarraa argame amma maali akka nuti gadi ba'uun dheeyinaa inshaallah. Haadha akkasii ni taanaami inshaallah ni taana jechuudha. Fakkeenya kanaa haadha hamtuu yookaan immoo abbaa gaarii filachuun dirqama ta'uuf tokkollee fakkeenya badaa ofii kiyyaa ija kiyyaan arge tokko magaalaa Shaashimannee keessa akka arge isinii kaasuu fedha. Maaltu ta'ame yoo jettan haati takka haadha gaarii jattii akkaan bilchaatuu turte. Namtichi tokko tola itti oola waan isin dhabde daddafee gargaaraan ture. Eegasii namicha kanaan jazaa isaa maaliin kafale jettee yaadofti ture. Osuma kanatti jiranii namtichi hin jaalatee gaafa kaanii fuudhaaf gaafate nigaa hidhatanii gaa'ela walitti dhufanii eegasii gaa'ela isaanii raawwatan. Osoo akkasitti jiranuu ilmaan hedduu jidduu kana argatan. Ilmaan jidduu kana argatan namtichi sun gaafsan gaarii ta'eetti dhihaate. Sana booda garuu isin gaafsan seenaa isaa hin qorannee kaayyoo isaa isin gaafanne waan tola itti ooleef qofa jazaa deebisuuf qofa kanatti eegasii immoo sadarkaa heerumaa kanaan baate. Dubartoonni keenya asirratti wanni nu fudhannu asirraa nama tokko waan tola itti ooleef qofa maal isaa ta'uu jennee fiinnee itti galla malee waa hin xiinxallinu, hin hubannu, hin qorannus jechuudha. Qorachuu nu gaafate. Eegasii isin nama gaariitti fakkaate
جزاوان اتباع سجدة جزاء سافة فلوجة تهرونته سنة بودي نمتي تكون نمتي أكان نجو نمتي أكان كمو نمتي إلمان ساتي يعني نمتي هذا تنايو يعني تيارجم وأقول ربي راس هاتني تقوم جلكاية كسيت الرولة بله ساعتي سجلك جله سأجي سابل بنا جلابنا جدا وجولة ده هاي سجى سيدا وريرا جنا تاسيس ميتين ثم جيتين هذا سيتين إلى وان سينجتين يا ما جتين أتقولي هاي ساكن بنا قوتين إلى الدنيا راد أبديتين إنكمتي أتقولي إلى الدنيا راد أبدي هذه ساكن بنا قوتين أرجعني أبان غارينيف أبا هما أبا فلتشو دبو وأساس رتبين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.